obboleessiko kottu naan jedhe yoon barbaade nan naqa yoon barbaade nan nisa obboleessa kootiin immoo kottu gara amantaa islaamaatti deebi'echuu mirgan qaba deebi'uuf dhiisuun kan isaati ati yoo abbaa manaa keetiif jecha islaamummaa qabaattee jette dhaggeeffadhu dhugaan sitti ba'an nama 7,000 si dhaggeeffataara yoo obboleessa abbaa manaa kee kana nafichiisi abbaa manaa keetti jecha kiristaanummaa iftee islaamummaa dhuftee jiraatte siluma islaamummaan kee sun hin ta'u abbaa manaadhaaf jecha islaaman ta'amu kanaaf amantaa as keessaa baasi namni si dirqisiisu hin jiru kiristaanummaatti yoo deebi'uu barbaadde bakka nama 7,000 wanta sitti nama 7,000 jechuu qalbii miti qabalee tokko kiristaanummaatti deebi'uu barbaannaan namni sitti irra dhaabatu tokko ittiin hin jiru an islaama kan sitti maa jiru kanaaf isa qobaa kaa'e sun qobaadha yoommoo abbaa manaa keetii wajjin jiraachuudhaaf islaama taate jiraatte abbaa manaa kee dhiiftee deemuu mirga keeti inni waan qobaatti hojjetamu hojii biraatiin amma as keessa islaama jira kiristaana jira sheemu abbaa muraad muslima cululleen muslima artistoo raajoon tufaa raajoo dhiifama akkasumas idoon kiristaana deebi'ee immoo awwalee maal godha artatashii lutot jedhee as keessa taaraa lisin burtukaan islaama an islaama manni kun mana islaamaatis mana kiristaanaatis mana amantaadhaan gandaan addaan qoodamu miti dhiifamaa wajjin eenyunuu dhimma amantaa akka inni dubbatu mana kana keessatti hin eeyyamu erga gaafa ustaazonnii fi qeessonni asittii walitti bu'an nuti yoo danda'ame islaamnis kiristaanis mana kanatti wal gargaaree deema kanaan achi mana sabakaa miti mana shabakaa miti ani immoo islaama ummata dhimmi amantaa kanatti guduunfamaa jechuudha atam akka gootu dhimma amantaa keessaa bahiiti dhimma abbaa manaa keetii irratti ilmi namaa araara barbaada idoon kan siin jedhe kana namni 17 ajjala jiru waa taajjaba obboleettii koo abbaa manaa keetii araarame jechuuni waanuma jiru maanguddoodhan abbaa manaa keetii araarami abbaan manaa keetii si waraannaan isintutti na deebisee nuun jechuun barbaannu sii ta'a wanni nu ilmoo kee baannee si duuka deemaa jirruuf wanni nu borsaa keenyaas baafnee ilmoo kee toffifnee firiizii itti murree bareechinee sitti fidaa jirruuf tarii ilmaan kee cucculuqanii si mararanii ilmoon namaatu ilmoon kee ni bucuun na boochisaa buliyaan tarii sitti dhagahamee deebitaa jenneetu mataa si banuufi miti dhiifama obboleetti geesse deebitu jireenya keessa beeka ana mubaarak miti kan baafatee abbaa manaa kee wajjin bulu sii malee ati obboleessa ko wallati gaangistara adda addaa yiboonni isaan yenee qoonjoo jedhaa baajaaji keessa teessee waraabdee tuqa dhiiftuuf hin jiru geesse dhugaa walitti himuun firooman kutu kanaaf hundi keessan kabaja namaa qabaadhaa sheeka jira qeesii jira jala namoota guguddaa nu caala haasa'uu danda'antu jiru hireedhuma taanaan kanaaf obboleettii koo jecha xumuraa yoo artist Tufaa Wadaajoo fi Abu Muraad warra jirtan yaada itti dabaltan hin qabaanne gara murtee dhumaatti deemuufan obboleettii koo qophaa'i gaaffiinan si gaafa dhooloo jiru dubbatanii kaan ilmaan keetti abbaa manaa keetti deebitee jiraattamoo hin jirtudha nan jiraadhaa hin jiraadhuun mirga keetti tokko atoo haadha manaa kee araarfattee akka amma dhugaan dhugaadha akka amma gurbaa sabira jiruun siqi jedhi jette dhuguma gurbaa wayii biraa dubbatee kee maal jaalalli majnuun akkana tasgabbaa'i ka biroo dubartii akkanatti hin qabannu dubartiin lafee cinaachaati inumaayyuu shakkii mataatti nagalchitee kaatee ati haala kanaan ati koo nama dambanyaan kaleessa gurbaan tokko dhufee dubbataa ture dambanyaan yeroo haati manaa keetii biddeen hojjettu nyaata hojjettu dambanyaan guyyaa lama deebinaan maal sirraa qabaa deddeebi'e mana kanatti nama jedhu maati haati koo mana nyaataa qabdi nama 20 deebi'ee jira abbayyeen koo takkaa kana hin jenneeni nama yeroo hoggaa tokko deddeebi'ee jira takkaa
haati koo abbaan koo maal godha namichi kun gisee meeqa deddeebi'e hin jenneeni dambanyaadha inumaa yool kaatee anaa dhufu kan jechuu qabdu maal gochii deddeebi'e namichi inni guftaa kaatu jettee nama dambanya maaliif nu haasofsuu barbaaddaati nama wallaahi afaan isaatiin himate jira dhaabaa waan akkanaa haadha manaa kee jaallatfachuu barbaadda dubartiidha miskiina dadhabduudha ati sin beekta akkuma haadha keetiiti abeet haadha manaa koo kottuu ijoollee keetti deebi'i sitti balleesse si kiisa ummataa naa kadhaa jedhama malee haay qoyi haay yooma alqiyaamaan bulfattu kanatti dhugaan sitti himu yooma alqiyaamaa ana obboleettii koos jalaan baasa haalaan matti jirtutti gombos jedhi haadha ilmoo keetiiti hin fuutaa eeyyee hin fuutaa feetu samiidha irra kaattee viidiyoo kaate sana feetu sa anqafattee hiboonni si shaal jette sana amma fidda nan beeka isiinis amma yerumti ilmoo lama qabdi isumaanuu inuma yerumti bal'aa fitte naftu harakaata dhaabaa ilmoo namaa si kadhataa jira ajandaan keessa dhaqaa dhaqee hadha cufama mana kooti bakka barbaadde dhattanii macaawachaa taatu malee wallaahi mana kanatti lamuun dubbatamu dhufe obboleettii kiyya kabajamtu mana keessii wayya abbaa manaa in argatta dhugaadha amma asii baate amma yerumta dhugaadha please ilmaan kee kana gidduutti rakkisinii ati dubartiidha dubartiin haadha obboleettiidha gara laafeettiidha araarami jiraadhu ni jenna amma sin jenna lakkee yoo jettee mirga keeti sin dirquwaan jaarsaan addaan ba'an jedhu jaarsi atis immoo dhiifama gaafadhu hin jenna sinii too fudhachuu siniin taane dhiisu malee akkanantaa nurraa dhaba gabaabbate kayriin dhageessaa rabbi kayriin nurraa dhageessu obboleettii koo jaarsa keetti deebite yoon si araarfate ergasii qobaa jirta dhugaadha amma immoo kiristaanni islaamni sabni oromoo guutuun si wajjin jira ni araaramtaa an aasaa girriin jaalladhu bakka obboleetti sin gaafadhe nuti irraa ka'ee dubbata Ilaalee mube isheen dubbachuu dura waan dhaammatan qabu mube isheen dubbachuu dura dhaammadhaa waan jabeessan jabeessaa amuraa ayyuutti al tokko akkuma amma mubeen yaa ummatoo warra kasiira jiran fooloo godhaa taartaa godhaa miidiyaa galchaa akkaawuntii kiyya nama darbataa dubbadhu idoo dhiifama naa godhaa warri kaan isin dubbattu wanti tokko sirratti akka inni darbu barbaadeetan malee waan biraa miti akkuma amma mubeen jedhee sabjektiin isirratti walitti buutan ishuun si walitti buutan waa'ee amantaa miti waan ta'eef waa'ee amantaa lammata nurratti hin kaasin kaleessa waan hin turre arra nutti hin fidin sabjektiin jijjiirinaa inni kan biraanii abrish carraan isheedhaa kennamuu duraa kaleessa sitti himneerraa dubartiin kun miidhameera jechaa jirti namni tokko mana yaalaa yoo dhaqe amma peenii ammatti dhaga'amu abbaatu beeka dooktariin iyyuu abbaa gaafata ammamsi dhukkubaa jira peeniin kee 10 immoo 15 immoo 3 immoo 4 gaafata dubartiin kun obboleettiin kun nam miidhame erga jette miidhamteetti ati immoo waan balleessite amaniiti utuu carraan biraa isheedhaan kennamin waan balleessitetti balleessaa keetti dhiifama yoo gaafatte si wayi utuu waan biraan himamin atis hin miidhamne siin jechaan jiran waan miidhamte qabaachuu dandeessa garuu lapheen dubartii kana lapheen obboleettii kana kan inni sirrachuu danda'u waan barbaade ta'u miidhamni kan keetuu jiru waan itti mitetti dhiifama gaafadhu waan poostii gootetti dhiifama gaafadhu wanta dubbatame hundumaatti yoo dandeessa kana godhi namoonni kan biraa yaadatti dabalaa yoo danda'ame abrishitu kana dubbate gaariidha isheen murtoo isaa dhumaa tun dubbatti waa takka tun dubbatin namoonni biraatti dabalamni abrish takka yeeki na fichisiisaa dira hin koon mubeetu mutu qabadhu jennaan hin qabadhe ayyo obboleettii kiyya nagammaan dubbanne waan ta'eef dubbiin hafteef dubbatan malee hin dubbatanii waa hundumaafuu maal inni bitaa mirga laala hunda maaliif akkan jettee yoo nan jettan isa yaada keessanii itti maan jira koo sila akkasii gatii jedhameef ani hin jedhe maatiidhaaf sababa maatiidhaaf hin jedhe ani maatii hin qabu maatii koo hin gashu faamilii xiqqaa yoo keessa jiraate haqqii nutti himi jettaniittu miti kana deebisan jira maatii gonkuma hin galu waa'ee koo keessa maatiin hin galu na bukkee immoo namni tokko iyyuu hin jiru hammaaf qobaa koon jira sababa sanaati ani waa'ee amantaa kaase malee wanti